Akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo OBN. Qophiin kun ayyaana waggaa bara 2014 kana ilaalchisuudhaan magaalaa Finfinnee bakkeewwan garaagaraa fi godina Shawwal Lixaa magaalaa Ambootti namoota arganii dubbisuudhaan isaan ammoo hawwii 2014tti akka biyyaattis ta'e akka dhuunfaatti qaban ibsachaa isaan waliin turtii goona. Qophicha qopheessuun kan isiniif dhiyeessaa jiru ammoo ani Enook Baqqalaati. Isin ammoo amma xumura qophichaatti nu faana tura. Ayani yokanu dube borukana dabarsine ayani yokanu dube karubirratti cena ayani yokanu dube Kan Natsaannata Saffaan jedhama. Kanan jiraadhu Finfinnee Shagolee jedhama. Tokkoffaa irratti ani kana biyya irratti nagaan ta'e namni oolee gala namni hojjetee jijjiirama nagaan jiraanne garuu hojjetee jijjiiramuu hin danda'u. Ani garuu tokkoffaa irratti nagaan hawwa eenyuma gazzabas miti maalis miti. Lammaffaa irratti ofiigaafis guddachuu nan barbaada. Ofiigaa guddadhee nama jijjiiruu ofiigaafis jijjiiramuu nan barbaada. Ani barsiisata Shoobee Cawwaa kan jedhama. Mana barumsaa Jeneraal Taaddasaa Birruu lakkoofsa 2 hojjedha. Ani hawwiin konni guddaan dursa fedhii dhuunfaa odoo hin taane fedhii biyyaa irraa ka'uu danda'uu qabna. Maaliif biyyi kunoo jiraatte namni dhuunfaan jira biyyi kunoo jiraatte wanti hundi biyya lafarra jiraata waan ta'eef bara 2013 keessa irra caalaa haalli nageenya biyya keenya alaaf keessaan xiqqoo haala tasgabbiirra jiru waan ta'eef bara 2014tti sabab salloomnu biyya kanaa qaamonni morkattoota biyya kanaa walii galanii teessootti walitti dhufanii nageenya uumanii namni akkuma kaleessa akkuma beekamnu sana jechuudha waliin jireenya olaanaa argannee waraanni biyya kanarraa dhaabbatee mootummaa gaarii odoo hundeessanii gaanatti. Daraartuu Bulchaan jedhama. Bara 2014 bara nagaa bara eebba bara araaraa akka nuuf ta'uun barbaada. Akkasumas illee bara kana keessa waraanni waliin biyya keenya keessa jiru akka dhaabbatu walumaa galatti biyya keenyaaf nagaan akka bu'uun akka biyyaatti akka dhuunfaatti immoo barachaan jira bara eebbifamee waan hin barbaadu sana ta'ee argamuun barbaada jechuudha. Karaa biraatiin immoo wanta nawwu abbaa manaa koo wajjin iddoo bashannanaa ariifii tokko deemee jechuudha. Biyya keenya keessatti kan argamu Soodarees ta'uu danda'a hawaasaallee kan jiru ta'uu danda'a gara sana deemee abbaa manaa koo wajjin bashannanuun barbaada. ayani yokanu dube sirbaara gada namoonni nama boonsisu qabna aadaa ayani yokanu Tole maqaan koo Tigistii Yoolaan jedhama. Anan jiraadhu godina addaa Oromiyaa magaalaa Buraayyuu keessadha. Jalqaba irratti baga bara kanaaf yookaan immoo bacaqii gannaa baatanii gara booqa biraatti baatan jechuun barbaada. Itti aansuudhaan immoo hawwii ani qabu jalqaba irratti biyya kiyyaa fi innis koronaa biyya keenya keessa jiru kan dhukkuba hamaa biyya keenyaaf qorumsa ta'e kana akka biyya keenya irraa baduu fi akkasumas immoo waraana biyya keenya keessatti gaggeeffamaa jiru hundumti isaa fashalatee yookaan immoo dhaabbatee akka gara nagaatti deemnu nanawaa jechuudha. Akka dhuunfaatti immoo bara 2014tti gaa'ela dhaabbachuudhaaf hawwiin qabaa jechuudha. Maqaan koo Shaaloom Gobanaan jedhama. Barsiisaadha. Wanti guddaan ani hawwu yeroo mara kan sammuu kootti natti dhaga'amuu fi wantoota dabarsinee kana keessa dhaabadhee yeroon laalu waan natti dhaga'amutu waan baay'ee jira. Wantoota sana deebi'ee arguu waan hin barbaanneef ani wanta jalqaba hawwu biyya koo fi nawaa innis nagaaf tasgabbiidha. Nagaaf tasgabbiin hundumaa furmaata. Birrii 2014 bara nagaa bara tasgabbii bara nagaa bara qalbii bara eebbaa kan uummata keenyaa ta'uudha. Kanaan jalqaba irratti hawwu inni taansu uummata biyya keenyaa kanaaf haalli jireenyaa kun olka'aa baay'ee cimaa suukanneessaa ta'aa waan jiruuf kunillee akka gadi bu'ee haala gaariif tasgabbiin uummanni keenya jiraatu hawwii kooti kuni kanarraa kan darbe akka mataa kootti karoora gurguddaan qaba. Karoorri kun immoo dhibbaa gaa uumaa nama nadhaa kanaafuu karoorri kun galma kanaa ga'uun jedha waaqti segaa kanaan nu ga'ee hundumti keenya bara gaarii bara eebbaa bara quufaa bara gammachuu ta'e argine keessatti kan rabbiin uumaa keenya galateeffannu ta'a jedhee namana. ayani yokanu dube sirbaara gada namoonni nama boonsisu qabna aadaa ayani yokanu dube Mangistuu Addunyaan jedhama. Egaa barri 2014 akkuma maqaa isaa bara guutuudha. Kanaaf an akka tasaa bara 2014 barumsa illee xumuree barumsa maastarsii yookiin digirii lammaffaa xumuree waanan xumuree jiruuf hawwiin koo akka waliigalaatti tokko barumsan ittiin baradhee xumure kanaan hojii caalmaa hojii bareedaa argachuudha. Kanaan wal qabatee barri 2014 keessumattuu kan hin hawwu biyyi keenya keessattuu biyyi keenya nagaa taatee biyya badhaatu akka taatu na wachaadha akka waliigalaatti jechaadha. Bara 2014tti
bultiillee dhaabbanne hanga yoodha. Bultii dhaabbachuudhaaf karoorri koo inni guddaan bara 2014tti isa kanaadha jechaadha. Ayyaanni yookaan dhufee sirbara gadaa boonee nama boonsisuu qabna aadaa. An barsiistuu Raayil Zawudeen jedhama. Egaa bara 2013 wantoota garaagaraatiin dabarsineerraa chaalenjii hedduu ture. Garuu bara 2014 sana keessa darbinee akka hin argine hawwii koo sana immoo yeroon haasa'uu barbaadu rakkinni babal'ateera, dhukkuba, jireenyi dabaleera. Jireenya dhuunfaa keenya ammoo hannee mana keenya maaneej gochuudhaan dhukkuba ofirraa ittisuu danda'uudhaan biyya keenya nagummaa isaa eeguudhaan bara 2014 hawwataa baay'ee isa 2013 san akka hin arginetti dukkana dabarsine jechuuf hin danda'amaa waan biraa ta'e arguun hawwaadha gama kootiin. Kanaaf egaa wantan hawwii isa guddaaf guddaa godhee wantan kaa'uu barbaadu karoora gurguddaan qaba akka dhuunfaa kootti sanallee mo'achuun barbaada. Yoon kaasuu dhabaadhee galateeffannaa isaatti waama jedheettanii xumura. Maqaan koo Daani'el Cimdiin jedhama. Jiraataa magaalaa Ambooti. Bara 2014tti biyya keenyaaf nagaa akka ta'u biyyi keenya isa amma yeroo ammaa kana burjaaja'ee jiru yookaas immoo isa biyya keenya kanatti nagaa guddaa nagaa biyya kootiif hin hawwa amma yeroo ammaa kanatti biyyi keenya baay'ee uummata keenyaaf rakkina guddaatu ta'aa jira. Isa kanaaf immoo rabbi yoo jedhe nagaan biyya kootiif hafa. Akka dhuunfaa kootiitti immoo maatii kootiif biyya kootiif akkuma dhuunfaa kootti nagaan akkanaa ta'u yookaas immoo biyya bara haaraa kanatti wanta haaraan akkanaa ta'uun barbaada. Waan muraas immoo bara kanatti wanti naaf ta'u kana qaba kan hin jedhu dubara bareedduu ishee hin fuune bara haaraa kanatti dubara bareedduu ishee argadhe fuudhuun qaba cina gaarii naaf haa ta'uun jedha ilaalladhe. Ayyaanni yookaan dhufee sirbara gadaa boonee nama boonsisuu qabna aadaa. Maqaan kiyya Zarihuunan jedhama. Bakkee argamni koo kun immoo magaalaa Amboo ganda yaa'ii gadaa keessa jiraadha. Hawwiin kiyya kun bara 2014 kun hojjedhee hojii koo kana irratti jijjiiramne kanaaf ta'u dhaloonni illee hojjetanii bakka biyyattimti kun illee nagaa taatee akka jijjiiramne ta'uun barbaadan. Dhuunfaa kootti otoon hojjedhee jijjiiramee warra rakkatan immoo gargaaree hin barbaadan. Ayyaanni yookaan dhufee sirbara gadaa boonee nama boonsisuu qabna aadaa. Maqaan koo Lammaa Abdiisaan jedhama. Dursaa garee waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Ambooti. Biyya keenyaaf nagaa guddaan akka ta'u naawwa. Biyyi keenya yeroo ammaa kana haala burjaajii garaagaraa keessa galtee juntaan akkuma beekamu biyya kana burjaajessaa ture waggaa baay'eedhaaf burjaajessaa ture ammallee harka lafa jalaatiin biyyi kun burjaajaa jirti. Isa kanaaf biyyi keenya Itoophiyaan nagaa akka taatu uummanni keenya nagaan bahee akka galu qaamni miidhamaan illee bahee nagaan hojjetatee akka galu uummanni keenya hiyyummaa garaagaraatiin dararamaa jiru akka gara qabeenya guddaatti cimu yookaan immoo humna godhatee nagaan bu'ee fi biyyi kun akka nagaan bahee galu nafu deemsa baay'ee keessatti namni burjaajii baay'ee keessa deema isa keessaa bayanii akka bara kanatti barnootaallee maastarsii kootoon jalqabee hawwii koosa guddaadha akkasumallee otoo waaqni na gargaaree bultoollee barana hundeeffadha jedhee murtoo cimaadhaan deemaa jira isa kanallee waaqayyo akka na gargaaru abdii guddaan qaba jechuudha. Ayyaanni yookaan dhufee sirbara gadaa boonee nama boonsisuu qabna aadaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya ayyaana waggaa bara 2014 as adeemaa jiru kana ilaalchisuudhaan qophii isin biraan ga'aa turre kanumaan xumurraa qopheessee kan isiniif dhiyeessee ani Enook Baqqalaati gulaalaan qophichaa ammoo Abduu Jabbaar Muktaaridha. Qophiilee OBN afaan waliin turtii gaarii.